waliif dabarsa deeqa hangana achi deeqa sedii afur geetiin jira hangana achi nama eeguu hin danda'u. Anna Jaafar Ali irraan eegala. Jaafar Ali abbaa kiyya ani sadarkaa kanatti sin eegne ture bara. Takka sadarkaa gadi galoo namaa kanatti si eegee hin beeku. Maaliif jennaan yeroo hedduu siiniin dhaadachaa ture bara. Ana qofa osoo hin ta'in ijoolleen si komandoo siin dhaadatan Jaafar Ali. Maaliif siin dhaadatan? Seenaa keenya nu barsiisu jira. Aanoolee akkam akka achitti ta'e nu barsiisu jira jaanii nuti ijoollee Harargeetii miti. Ijoolleen si komandootillee siin dhaadatti. Kutaa Oromoo biraa dhiisiiti. Dhugaan sitti himu jechuudha. Ati garuu har'a gad deebitee gadi galoo namaa taate gadi galoo namaa. Nama guddaa sun taate waan sirraan eeggamne yeroo hedduu dagaaggamtee irra deddeebitee goote. Jaafar Ali dhugaan sitti himaani. Maaliif jennaan ani garaaf hin bitamu. Osoon garaaf bitame qaataan garaaf bitame. Garuu garaaf hin bitamu. Garaaf bitamee saba kiyya afaan cuqulee saba biraatiif afaan hin ta'u. Maaliif jennaan ati arra silaa sadarkaa gadi aanaa kanatti dhamaa gantuu taate sadarkaa gadi aanaa kanatti if gadi hin buustu ture. Maaliif jennaan dura waanii siin jeelaal. Re'iitiin haadha hunnaan fittuu gabaabsitee jaan. Ati Oromoo keessaa Oromottiin haadha hidhatteeti Oromoo keessaa if baafti. Manni citaan tokko yoo citaa abbaa tokko keessaa gadi hirkisan manni sun maal dhabaaf maal dhabuuf Oromoo jechuun galaana waan sii dhaban hin qaban dhugaan sitti hima. Feetu nama kiyyataa, feetu abbaa kiyyataa, feetu adeera kiyyataa. Dhugaa Oromoo irratti dhugaa walitti baxabbatnee walitti himuu qabna jechuudha. Maaliif jennaani? Har'a addunyaa boru akhiraa. Maaliif namni saba kiyyaaf hin taane naafis hin ta'u boru. Yoonni ani borullee waate akkasuma naan taatu ati gantuudha si harkeetiin jira. Mee ati yoo afaan Amaaraan beeyin afaan Amaaraa barachuu qabda malee impaasii UK irratti nafxanyaa baatee Oromoon innaa xafaallan Jawaar Mohaammed መታሰር አለበት መገደል አለበት መሰቀል አለበት እስክንድር ነጋ መለቀቅ አለበት ኡመተ ጆ አከምት አችየለ ደይጤ ፒክቸር ሳኒ ፎቶ ሳኒ ዋን ኢሳን ረብሪስን አከም ሼር ጎዳቲ አቲ ኦሮሞ ብራ ሰደርካ ጉዳሱን ቀቡ ስላበር አቲ አራ ሰደርካ ኑቲ ሲኤጉ ጅሩ ሰደርካ ከጀዋር ማመድ ገዲፈ ማጅ አከ ዶክተር መራራ ጉዲናፋ ገዲፈሙ ቀባ jettee nama arra silaa Oromoon siin dhaadatu tokko barate. Akkami kana gadi galoo taate abbaa garaa taate garaa hanqeeffa dhiidoo tokkichaaf bitamtee akkami Oromoo jijjiiramtee sagalee nafxanyaa taata. Seenaan muduroon nu barsiisaa turtee ati Jaafar Ali dhugaan sitti himaati gantuudha dhugaan sitti hima. Ati xiqqashoo booda seenaan calii calanqootii fi seenaan harmamuraa aanoolee feekiidha soba jechuu jiraata siin beekani. Akka ammatti deemu jirtutti xiqqashoo booda akkas jechuun hanqee ifa. Maaliif sirraa mul'ata? Shuruuf kaa nafxanyaati sirraa mul'ata. Hay ati bar nama gaaf dure nafxanyaan akkana nu gootee jee bar nama gaaf duroo nu himuu ture bar. Luk siifii nima yaa malaaxa. Gadi galoo namaa siifii nima. Dhugaan sitti himaan dhageeffadhu. Laal. Suuraa jaarraa abbaa gadaatiin hin daldalin abbaan gadaa nafxanyaa takkaa morma qaqqabee fi hin beeku morma irraa muree irra ijjetee tuffatee itti tuffatee biraa deemuu malee jaarraan abbaa gadaa takkaa nafxanyaaf akka hanqeeti sujuujee sheer jalaa godhee isaaniif sagalee ta'ee hin beeku dhugaan sitti himaan Jaafar Ali maqaa jaarraa abbaa gadaa hin nyaatin jaarraa abbaa gadaa ilmisa kan akka Jawaar Mohaammed faa Baqqala Garbaa faa malee kan akka hanqeeti gantuu kanaa miti siifin ma gantuu namni ati fi si jala deemuu fi namni ati jala deemuun ummata gantuudha. Bitamaa garaa tokkochaaf jee sabasaa jijjiiree sabasaa gurgureeti. Dhugaa yeroon sitti himu jechuudha. Baxabbaxiin sitti hima. Ati aangoo argachuuf takka
waajjira xiqqishaa tokko keessa dalaguuf OBN boqqolloo keessa dalaguuf nama suuraa hayyoota Oromoo balleessaa ture. If gadi qabdee nuti garuu si ol qabnenneeti akka namaa siin dhaadachuu ture nama si seenee garuu ati nama hin taatu dhamaa qofoo namaati qofoo namaati itti Jaafaree dhugaan sitti hima. Ati mee impaasii irratti qeeroo baatee obboleeyyan isaanii dhiiga isaanii uummata falmachuu jiru kan nafxanyaan irratti barreessu jirtu akkam ishee jalaa goota akkam isaaniif sagalee taatati nama guddaa sun taate akkamitti sadarkaa kanatti if gaddeebista akkamitti sadarkaan anifaan amma silaa darajaan atirraa haasa'u dhiisiiti darajaan sitti shurufkaa kan keetillee sitti dhiyaadhuun qabu jechuun ani wallaalaan na agartu kun garuu si tuffadhiitiin sirraa haasa'u jira maalummaa kan keessi arkee dhamaa qofoo ta'uu kan keessi arkee ati bar nama ummata bara 2015 hiriira baha Jawaar Mohaammed jee dadhabee ummata bara 2018 Facebook bane ummata sun jala dhayxee ummata tiisee tokko jala dhayxee ummata bar goota xiyyanaa jabaadhu nama ummata hajjuu tokko bar sadarkaa suniif gaddeebiste ati Jaafarali siifinuma look nama ati Harargee adda facaasuuf gosaaf halkanii guyyaa irratti dalagaa ture ta'uu kan amma ifaaf baasta amma si agarree jira garuu joolleen Harargee lixa taatu baha taatu kibba taatu lixa taatu adda hin baanu ja'aniiti hanga amma wali goggoganii hojii jiran ati fi fafakkaattu hanga kan gosaan deemtu kan ganda'anii jechuun ilma afran qalloo qulqulluudha ani dhugaan sitti hima maaliif jennaan gantuu kan qiyyoo gantuu ja'anii malee gantuu ta'uusaa ifin ifatu ifin beeku innaati Jaafarali sadarkaa arra ati irra jirtu tuni sadarkaa daa'imni xiqqashaan udaan laaqatullaa irraa dhaaggatu hambassaa siyaari የዝንብ መጫወቻ ይሆናል ጃን አቲ ትዲቻ ሲታወቹ ጅራ አካ ትዲቺ ጉባ ታወቹ ጅራቲ sadarkaa kanatti if gaddeebiste jechuudha arrasta sadarkaa kana miti sadarkaa garaa hankee tokkochaaf burcuqqoo takkitti tanaaf jettee garaa hankeetiif akkami bitamta arra bar silaabar ati nama bar Jawaar Mohaammed baasuuf halkanii guyyaa carraaqu qabu nama hayyoota Oromoo baasuuf carraaqu qabu Harargee dhumaa jirtu Harargee lafarraa duguugamu jirtu akkami sagalee irratti taate nafxanyaa irratti faarsitaati nafxanyaa piikchara isaanii irratti sheer gootee irratti poost gootaati qofoo ta'uu hanqe arra fi ibsite qofoo gadi galoo namaa ta'uu hanqe nama hin baratiin ta'uu hanqe arra if ibsite Jaafarali siifin hima kana achi waan sitti himuun qabu dhamaa ta'uu hanqe arra if ibsitee jirta jechuudha qeeroon Harargee kan lafarraa duguugamu jirtu kan arra ilmi Harargee tokko dardarri Harargee tokko qeerraa dhabamee kan ajjeesanii kan gaara baqatee kan mana hidhaa jiree dubartoonni isaanii mudhii hidhatanii bahanii falmachuu jiran suni ati arra nafxanyaa wajjin abiyoot wajjin nurratti qabsaa jirta atii fi fafakkaattuun fafadhiidoon si jala deemtu siifin hima fafadhiidoon si jala deemtu jechuudha dhugaa guyyeroon sitti himeen dhageesse ati nama guddaadha yoo tana keessaa baate garuu sitti tola garaa kan kee tokkicha silaa Harargeen jalaa gubba daa'imandii si bitteeti oliiga si oofan ture hayyuu keenya siin jaanii irra garuu sadarkaa irraa si dheeratti if gaddeebisteeti akka ijoollee xixiqqashoo udaan laaqachuu jirta Jaafarali gantuu ta'uu kan kana deebii ibsiti siifin hima ammas Kamaal galchuu takka Kamaal gantuu ati sarra nama Ugaandarraa miila qullaa si ari'anii Itoophiyaa kaa si tumanii Ugaanda si galchanii qeeroo arra Ugaandarraa si galchite Jawaar Mohaammed kan Ugaandarraa arra si galche sila nafxanyaa wajjin irratti hin duultu ture Kamaal galtuu siifin himaani sila arra ganda galtee nama 5 fi nama 6 miseenseettee if jalan ooftu ture sila arra sadarkaan kan qabu Oromoon tun guutuun akkana si jala deemti ture jechuudha Kamaal galtuu siifin himaani dhugaan sitti himaani waan fiddullee qabdu gantuu ta'uu hanqee waan if beektuuf abbaa garaa ati jechuun bar nama akka intala baatii sagalii garaa qabdutti garaa dhiibaa deemu bar
farshoo jechaaf qofoo ta'uu kan keessa jechuudha. Ani ilma maarreeti laal siifin hima ilmi si koomandoo ilmi afran qalloo ilmi ituu ilma mancaa fi tuulamaan Jawaar Mahammadi Baqqalaa Garbaat malee akka hanqeetii fi gantuu gadi galoo ganda keessa deemee areera beeraa dhugee ciisuu miti. Kamaal gantuu siifin hima arra silaa bakka Dr. Maraaraan gabbihee dubbatee naaf hiikamuu qabaa Jawaar Mahammad bakka inni jeetti silaa arra obboleessi Jawaar Mahammad itti dhiyaatu ati ture. Ati garuu gogummaa kan ka'e beera lama kaddaamaa lama dhamaatuu lama nice peace Kamaal keenya baangaalicha quduraa soofteeriin fuula sirraa dhiixee dhalaa lamta poostisi gootu jechaa fi garaaf bitamtee goota yeroo sinjaan beerii lama soofteeriin fuula sirraa dhiqanii fuulaan kee dhiqamullee kan hin bareenne jechuun baangaalticha gadi galoo hattuu namaa sunii fi goota ibseete jechuudha. Ati Oromoo diiguu malee Oromoo yoom ijaartee beektaati Kamaal galchuu? Oromoo diiguu malee Oromoo gaafam jaartee beekta. Onnee gaafas mootummaa kan halkan tokkotti diiga jetti sun ayisa jiraarra lakkaa gaafasu Jawaar Mahammad agarraan onnee dhiibbachuu turtan isin hundinuu hayyoota moo harroota Oromoo baantan. Jawaar Mahammad irratti duuluuf onnee dhiibaa turtami naarka. Isini qaanfannee jirra kan akka Jaafar Ali kan akka Kamaal galtu gantumoo maal jaaniin dhamaa qofa Bangaalii kan hedduu isini qaanfannee jirra. Seenaa Oromoo keessatti nami gadi galoo nama waa diiguu malee waa jaaruu hin beekne Kamaal galtuu malee takka agarree hin beeknu miti. Takka seenaan ni dalage keessa abaa'oo keessa dhaqee dhidhiittatee maal jee hanga nama qiyyaamu maal jee achi dhidhiittatee gurra qabee Daawud Ibsaa qofoo irraa baasee uleen shaf godhee ari'eefira keessa. Lakkaawwan Daawud Ibsaa gaafas ulee xiqqashoo takka muratee sutumee si ari'eef gantuu abbaa garaa ta'uu kan kana si arkeeti. Silaa arra namni si ari'u hin jiru ture jechuudha. Luk siifin ma dhugaa tana liqimsi Kamaal galchuu. Takka ijoolleen Harargee si hin dhaadattiin beektu goota kan jaanii. Takka ijoolleen Baalee si hin dhaadattiin beektu. Takka ijoolleen Arsii goota kan jaanii beera lama beera sadi malee kan si hin dhaadatu hin jiru. Kuni maal ta'uu dandeefi jettee takka sammuu tantee keessa gayyaaddee hin beektu. Maaliif jennaan yaa Oromoo gubanne Jawaar Mahammadin nurraa hidhaa jira yoo dhugaa itti himne malee ummata kanaa hojii deemuu hin dandeenye. Usne hin dandeenye. Booka daamaa lamaa fi takka tan bara 2018 Facebook banattee goota Kamaal qotan siin jettu dhugaa seetee gootuma dhugaa ibseetee sila. Bilaa aleeka. Ganda keessa deemtee areera dhuudee garaa dhiibdee farshoo deemtee ummata hojii laaqattee dhuguun kan ka'e gootummaa yoomsi goote. Arra barsilaa namni Jawaar Mahammad itti dhiyaatu feetu gandummattis kaasta feetu gosummaatti illee kaasta waan feetutti yoo kaaste namni arra Jawaar Mahammad itti dhiyaatu ati turee bara. Guyyaa takka Jawaar Mahammadiif sagalee taate qaallichi kun nuufaayii kamuu jettiin beektu bara. Guyyaa takka nuufaayii kamuu ani gandaaf hin bulu. Gochaafis hin bulu ani siifin hima. Maaliif jennaan dhugaa itti himuudha. Arra ijoolleen si koomandoo lafarraa xaraqamu jirti. Shaashamannee keessa lafarraa xaraqamu jirti. Xaraqamutti intala garaa qabdurraa kaasu hundisii xaraqamu jirti. Harargee keessa xaraqamu jirti. Inni garuu areera guurrateeti. Areera moo maal jettaniin aannan ituttuu kan deemee Baala keessa nama sadii fi nama lama beeree bira seenee dhugee Arsii keessa nama lama bira seenee dhugee garaa ol garagareera. Mee rabbisuutaa dhaqaallicha kana laala. Amma duratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo jijjiireeti bar gaafasumaa gantuu ta'uusaa beekuu qabnaa. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo jijjiiree alaabaa suuraa harree moo farda qabdu takka nuuf fideeti tanaaniin deema jira. Tanaan yaa eenyu bulchuu deemta? Harargee bulchuu deemta moo? Baalee tana bulchuu deemta moo? Arsii bulchuu deemta moo? Walloo bulchuu deemta moo? Wallagga bulchuu deemta?
yaa baangaal jecha dhaabni ani dhaaba hanqe ugaat dhaabuma hanqe kana maquma saatun qabad hoggaata ka kaafaat hoggaata ka POM maal jettee asbaaf ani anumaafuu galuu dideewu qofo barumsa taatu kutaa afuri dhiifteeti arra jeneraala baafatte jeneraala ilmaan lafarraa itti fixee wayyaaneen sii kanniteeni jeneraalummaa sun dhugaa seetee deemte ati bar kamaal galtuu siifinima nama bar OMN miidiyaa amaaraatti irratti dhaqee Jawaarii fi OMN qeequ ture bar hay yaa akhi maaliif dhugaan feene isin Oromoo nama bar miidiyaa nafxanyaati irratti dhaqee Oromoo qeeqaa ture bar ati siifinima nama kan qeetii kana faa Oromoon abdattee Oromoon jeneraala jettee amata meeqaan bar anifaan bar gogummaa fi asirra taa'eeti jeneraal Kamaal Galchuu keenya biyya nu gaafa Ugaandaa jiru sun gaafa baqataa sun jeneraal Kamaal Galchuu keenya biyya galee nu jeneraalummaa isaa duraan nu deebuu qaba je'eetiin bar akkanattiin bara kunaaf qodhajaaf akkanattiin afaan banaa bar hin qaanfadhu bar ani kunnumaan gawwaa bar bayaaqee bar akkanattiin afaan banaa bar tokkicha keenya kuni biyya nu galee nu qabsaa'u qaba je'eetiin Ugaandaa keessa afaan banu ture bar lakka gaafa Ugaandaa jirtu suni wanni fuula dho'ifattee suuraa tante beerii lama yeroo hunda appiin fuula sii dhiqanii poost si godhuu turaniif lakka abbaa garaa ta'uu hanqee kana si arkaniiti abbaa garaa ta'uu hanqee namni si beekee Kamaal Galtuu ati arra silaa Oromoo dhugaa taate silaa arraati si koomandoo dhugaa taate mee luuk joollee si koomandoo laali mee Jawaar Mohammad kuni siifinima Harargeetti haa guddatu daangaa Harargeetiif Arsiidutti haa dhalatu garuu arra ilmoosa koomandooti inni garuu Shawaa takkaa je'een beeku Arsii je'een beeku Harargee je'een beeku yeroo hunda nama ifiin dhaadatee deema yeroo hunda Jawaar Mohammad mee fakkeenya isiniif haa ta'u ati jettamoo Kamaal Galtuu jettamoo Kamaal Gantuu jettamoo Jaafar Alii Gantuu jettamoo maarree Dr. Abiyyi hattumoo kulloomoo sagacaanticha kana jettamoo isin kun hundinuu maaliif Jawaar Mohammad itti hinaafaa ooltanii beeytanii inni waan garaaf bitamuu dhabeefi itti hinaaftan arra namni Jawaar Mohammad akka hidhaa turu akka ajjeesan akka fannifaman namni godhaa jiru Kamaal Galchuu fi Jaafar Alii fi nafxanyoota isin jala deemu jirtan isiniif himaan mee takkaa Kamaal Galchuuti waa jaaree waa bakkaan geemee naa fida garaaf bitameeti OPDO keessa laaqamee yeroo wallagga keessa lolli jabaan ka'e ani wallaggana laallattuu je'ee namicha harka marate itti gaafatamaa ummata poolisii tahee ummanni wallaggaana laallatu akka mijaamee namni sammuu qabu ta'ee gaafasumaaf idaan qallichiin baranne kutaa afurii baratee biyyarraa hafe sadarkaa kutaa 10 illee hin geenye jechuudha gantuu ta'uusaa bakka irraa beeytan siifiin maluuf namni gandaan deeggartan Arsii taate nama Kamaal Gantuu gandaan deeggartuu taate kuulloo Arsiiti malee ati Arsii miti Harargee taate Jaafar Alii nama gandummaaf deeggare kuulloo Harargeeti malee ati Oromoo dhugaatii miti siifiin himaan maaliif yeroon tun yeroo dhugaa walitti himnu yeroo goota nuti amata 50tti hin arkanne Jawaar Mohammad isiniif hima amata 50tti Jawaar Mohammad arkachuuf hin jiraatan nama akka Jawaar Mohammad amata 50tti jaarraa abbaa gadaa maduratti itti wallaaltaniiti islaamummaaf qabsaa'uu jireettaniiti gantuun akkuma arraa kanatti irra duultanii ajjeesisuuf yaalaa turtan arra waaqa guutus akkasumatti irra duulaa turtan isin beeyna arrallee hin turre isaan booda Jawaar Mohammad arkanneeti Jawaar Mohammad sunillee kuno irratti duuluu turtan takkaa ilmi Harargee qulqulluun goota irratti duulee hin beeku dhalaan teenyalleen Jawaar Mohammadiif mudhii hidhatteeti isa baasuuf halkanii guyyaa carraayiti
qeeroon harargee guutumaa guututti Jawaar Mohaammed awwadaayitti arku jirtan dhalaallee mudhii hidhateeti hangi Jawaar Mohaammed hidhaa nu bootti nuti dhumnee dhabamnaa harargee keessatti yeroo ammaa tanatti namni hanga qeensa xuriititti tasfaa fi qabu lubbuu isaatirraa hin jiru hundi muratee jira Jawaar Mohammediif hayyoota baasuuf maaliif sirna nafxanyaa hin gabbarranneeti erga gandummaa taate Jawaar Mohaammed arsiidha eenyuutu arsiidha jee nama kanarraa if booda deebuu jiru luuk nuti Oromoon gandummarraa hanga qeensa xurii hin qabnu namni yeroo tana gandummaa nuufaasaa'u gadi galoo namaati malee oduun gandummaa nutti hin jirtu oduu mirga keenya sarbamu oduu amantii keenya sarbamu oduu dubartiin teenya gudeedamtee Dr. Abiyyiin waraana isaatiin irratti taphachuutti sadarkaa kana ejjina malee sadarkaa xixiqqashoo beerri luuza qoofee gandummaa jee asirraa haasa'u kana keessa hin jiru nuti isiniif ilma dhugaa aktiivistoota Oromoo warra ifiin jettan warri as gubba deemtan yeroo haasoitan dhugaatu faasaa gantuu hin ta'inaa bitamtuu hin ta'inaa garaa tokkichaaf burcuqqoo takkitti bishaan dhuydan tanaaf jettanii hin bitamina Jawaar Mohaammed jecha isaa keessa jechi isinitti jechaan isiniif himu namni Oromoo gane bakka takkattu bakka hin gahuu je jechi isaa yoo isin hin geenye yaa akhi yaa ukhti abadan isiniif hima bakka hin arkattan bakka isin geessan xiqqaattus guddattus dhugaa Oromoo hin dho'isin himi yaa akhi nafxanyaa akkamii sodaattan barnuti nafxanyaa gama harargeetitti gama nu biraatitti sheer godhaamee isin hundinuuf sheer godhiiti ijoolleen dubbiinaan ijuu kana sobhaanaan jaanime yaa akhi amaarri harargee jiru nafxanyaan harargee jirtu akka lukkuutitti za'aa 12 poppoo fudhattee mana teessee fincaantii bar yeroo lukkuun qoqqoqtu yeroo sun gabbahanii poppoo fudhatanii akka subii yeroo lukkuun qoqqoo jeetti galgala za'aa 12 akka lukkuun mana galutti yeroo sun galgala za'aa 12 yeroo lukkuu galtu poppoo mana galfatanii qoqqoo jee yeroo lukkuun ganama subii yeroo sun gabbahanii fincaan isaanii ala gabbahanii sagaraa isaaniitti naqatanii bara yaa kee amaarri nu bira jiru hay siifin hima amaarri shaashamannee keessa jiru nafxanyaan shaashamannee keessa jirtu amma booda ijoolleen si koomandoo xarayixee baasuu qabdi dhugaan sitti himaa yaa kee xarayixee baasuu qabda asirra teessee beerri takkaa fi lama maqaa arsii feesbuuka moggaafattee asirra teessee dibbee nuutumuu hin qabdu yoo gandummaa taate Jawaar Mohaammed siif gandaati yoo onnee qabaatte dhalaan walitti qabama akka awwaalaa suni baha nuti akka nuti beeynutti qabsaa'uun dhugaan qabsaa'uudha ani jechuun bar gaafa caffee raammis ni beeytanii caffee raammis gaafa caffee raammis kararraa gore ati caffee akkanaa ati Sheekh Naasir Hamzaa akkanaa jee Facebook kana gubba dhufee nama dhugaa itti himu ture isaanitti illee caffee raammis deemtee gaafa isheen so'aan hinte waan fedhe caffee raammis yoo qaisaan naan jee dhufee akka hangaasa yoo naan jee Kamaal Galchuu naan jee Jaafar Ali yoo naan jee dhufee sooshaal miidiyaa irratti haasa'u gogummaa siin jedhamu sun garuu dhuftee waan badii isaanii sun akkuma arra Kamaal gantuu itti himu jirtutti dhuftee himuu qabda artistii isin qabdan tokkichi Jeneraal Suleymaan gabbiheeti wayyaanee simatte nafxanyaa simatte kana walaloon dhukkee irraa kaasu jiru duba Kamaal keessan gantuun areera dhugee beera waraana Dr. Abiy wajjin daffaruu biyya keessa deemu malee akkami guyyaa takka gabbihee sagalee Jawaar Mohammediif ta'uu dhaba kajoo if gaafadha ana Abdulakiim nan gaafatina ana nan gaafatina if gaafadhu ifii hanqa if gaafadhu yoo Oromoo qulqulluu taate harargee keessa siifin hima gantoonni takka hattuun harargee keessa bitamtee jirtu Ahmad Qalloo jettamo Jaafar Ali maal jettamo gantoonni angullee harkattanii
ummata khaysan sagale afaan cofsiisuuf tokkoffaa dhiyootana arkeeni hin agarre ture Ahmad Qalloo maal jaaniin fadhiidoo tokko uffatu uffanni irraan bareedu deemsi irraan bareedu qoca mana keessa taa'u tokko maqaa isaa eenyu Ahmad Qalloo maal jettaniin wanni sun faan dheengadduma Dr. Abiy wajjin Facebook banatee dheengadduma milisharraa dhufee rabbiin waajjira xiqqaa tokko isa naqee arra dhufee ummata Harargee hin jiru maqaan Harargee jiru hin jaamu ji'ee wanni fadhiidoon akkasiifaan arra yeroo dubbattu waan akkasiifaa nama goota keenya je'uun akkamitti nuti fudhanna nuti ilmaan Harargee jechuun ummata waboo kana gadhaabee alaabaa adda bilisummaa irratti boonu jirta kana dhaabee qubee afaan Oromoo kana fidee ittiin ibdaadanna calii calonqoon nurratti ta'e aanooleen illee akkasumatti ta'e nuti nama gandaan deemuu fi gandaan boonu osoo hin taane nama sabaan boonu ta'uu qabna. Dhiira Harargee guutuu mancaasanii lafarraa fixanii kaan godatti haranii kaan gaara naqanii kaan lafarraa dhabamsiisanii arra dhalaan teenya jaalatteetii miti kan mudhii hidhattee awwadaa keessatti kagabbaate. Awwadaa keessatti kan mudhii hidhattee gabbaate jaalattee isinitti hin fakkaatin Oromoo. Ilmoo isaanii jalaa fixanii hayyuu isaanii Jawaar Mohaammed jalaa hidhanii Shaashamannee keessa ijoollee isaanii jalaa fixanii awwadaa fi Harargee keessa jalaa fixanii sun Wallagga keessatti shanee ja'anii ummata sabboonaa ummata garaaf bitamuu dide shanee ja'anii Oromoo Wallaggaa guutuu lafarraa fixanii sunii fi mudhii hidhataniiti dhalaan awwadaay goonni awwadaay haadholeen awwadaay shamarran awwadaay gootonni awwadaay kan onnee sibiila hanga isaan jiranitti Oromoon akka hin gabroomne ummata Oromoo guutuu gabbaanii garsiisan isiniif hima. Hay dhugaa walitti himna ulamoottiin har'a as gubbaa Itoophiyaannati minxiqishinnati qunxurshimmiti martichimmiti qoma marraxeetan tuni jettan kuni gaafa isin hidhamtanii gaafa isin dararamaa jirtan nuti warri akkana gabbee isinii booye Jawaar Mohaammed arra hidhaa jiran gabbaa sagalee taa'u isin sheekota keenya isin ulamoota keenya jennee arra nuti as gubbaa silaa namni dhamaan akka qiyyaa kun gabbee isin qeequu hin qabu ture ulamoota nama duratti isin qeeqee ammallee isin qeequ jiru sheekota keenya illee dhugaa isinitti himu silaa sadarkaan akka qiyyaa kun gabbee isin qeequu hin qabu ture dhugaa isiniif himuuf garuu gaafa sillee nutuma arra nutuffata kanaatu gabbee Jawaar Mohaammed qeynee arrabsinee ulamootii teenya hidharraa baasi jenneeni Jawaar Mohaammed irra duullee Jawaar Mohaammed halkanii guyyaa sagalee isiniif ta'ee jaalala keessanii isinii dhaadachuu ture arra garuu sheekha tokko ulamaa tokko isin biraa dhabe hundinuu bilginnaa baalagee gumnaa maarree taataniiti dhumtan jechuu isinillee cinaan tokko arra ummatoota sheekota hunda isoo hin jenne ulamoota hunda hin jenne dhiifama naa godha ulamoonni bakka sadarkaa akka Abubakar akka Ahmadiin Jabal akka maarree akka Shamshaddiin maarree kajettanii kana angoolee isaan irra jirantu arra osoo xiqqashu sagalee isaanii nuu kannanii isaan kanallee sadarkaa hidhaa itti baasu bira ni geenyaa jechuudha. Arra garuu akka nutiin kun ummanni dhumu jiru kun ummanni gubachuu jiru kun ummanni gadigaloo namaa ta'e kun ummanni arra sadarkaa kanarratti isin baasu kun arra nama nuti akkana nu tuffachuu jirtan kana akkanatti arra nu tuffattanii nurratti qoosu jirtan namni akkana nu godhees Oromoo mateenya akka Jaafar Alii gantuu kan akka Kamaal gantuu kan akkanaa kana faadha isiniif hima isin yaa ummata Harargee ummata hojjetaa mootummaa taatan hojiin mootummaa isinitti birqidhamoo takka Harargeetu hojii mootummaa bololaa gaafan biyya keessa illee jiru abadan dhagee arkee hin beeku takka hojii mootummaa ummata tuffachuu ture wal beeyna sirritti
qarshii 400 qarshii 500 dalaga ilma haadharaaw jettee deemtee jimaa kan cabsattee uummata gurguru ture arra qarshii 400 sun akkamitti ibsa ameeqi yoo dhuga dhiifa manaa godhe invite osoo tan akkanumatti hin fitu deema akkamitti mee arra qarshii 400 mootummaa afran sun isin jijjiirtee saba keessan kana saba keessan khawallaggaa keessatti shanee ja'anii lafarraa duguugu jiran kana akkam isinii dhagahamuu dhabee arra gantuu taatanii feesbuuka kana gubbaa nafxanyaa wajjin nurratti duultan joolleessi koomandoo akkamitti arra isin cinaan tokko kan akka Kamaal Galchuun manni jala yaatan kan akka Jaafara Limmata jala yaatan akkamitti nafxanyaa wajjin nurratti duultan akkasuma wallo akkasuma ummanni shawaa khutaa ummata shawaa dhugaan isinitti himesin khutaan ummanni shawaa goota Taaddasee Birruun nama Oromoo kana khutatti irra deemee goota hunda keessaa goonni akka Taaddasee Birruu akka hin jirre garuu ni beeytanii Oromoo qooda namaa kaayus bara namni qooda namaa hin keenye qooda rabbiitillee hin beeku nama galata rabbii hin beekne galata namaatillee hin beeku Taaddasee Birruu jechuun Oromoo guutuu keessaa nama galata guddaa qabu nama khutaa Harargee kana keessa deemee shawaa kana keessa deemee arsii tana keessa deemee baalee tana keessa deemee walloo tana booranaa tana iluu tana keessa deemee wallagga hunda keessa deemee nama dhalaa qoraan habbaattee deemtuun ani muslima ani kiristaana dhalaa jettee dhalaa maqaa akkanaatiif beeku turte dhiira maqaa akkanaatiif beeku turte qabee qoraan irraa buusee maallaqa harka kannee ati kiristaanaa miti muslimaa miti ati Oromoo dhugaatii jedhee Taaddasee Birruun Oromoo ta'uu isaanii nama ummata Oromoo akkana barsiisaa ture Oromoo dhage dhugaan sitti hima nama Taaddasee Birruun ummata akkana barsiisaa ture gantuun arra bitamtee akka Fayyisaa Leellisaa kan miilaan dalage dhufee sammuun qabuu miin baranne dhamaan miilaan cehee miilaan firii lama dalagee miila firii lameen dalage suniin dhufee arra harkaan firraa balleessu jira barreesse gantuun shawaa keessaa Oromoo bakka hin buutu gantuun arsii keessaa arsii bakka hin buutu gantuun Harargee keessaa Harargee bakka hin buutu wallagga shawaa keessallee walloo keessa akka bakka hin buune beekaati gabbaha balaaleeffadha intala dhamaatu biyyatti haadhasiitiif bishaan hin qicin ollaasiitiif bishaan hin qicin tan asirratti ani gandummaa maarreen kiyya ganda Jaafaraleen kiyya ganda kiyya Kamaal gantuun ganda kiyya jettee asirratti afaan bantu dhugaan sayinaa tunis bakka nun buutu sunis bakka nun buutu ni falmanna haqa keenya ni haqa qabna nuti Oromoo dhugaa isinitti hima haqa qabna haqa keenyaan falmannee haqa keenyaan dhugaa namatti himnee haqa keenyaan namaa wajji deemna malee fafakkaannee jaabistikii dibannee libbistikii dibannee kosmootiksii dibannee asirratti dhufnee afaan hin bannu dhugaan dhugaa nuti gubannee jirra Jawaar Mohammad hayyuu tokko kan arra kan Jawaar Mohammad haanuhii kamujee kan nuu dubbatu dhabne isiniif hima hay arra bar Hangaasaa Ibrahim namni sadarkaa kanaan gee ijoollee arsiitii bar doktara keenya minxiqashoo keenya badhaafamuu qaba minxiqashoo keenya jettanii sadarkaa kanaan namni gee isinii dhugaa isinitti himuuf akkasuma Harargee cinaan tokko isinumaa wajjin gaafas dibbeetti tumanii Hangaasaa arra honoo Taayyee Dandaa cinaa warri haaya isinuma Oromuma isin ummata Arsii ummata Harargeeti ummanni arra sadarkaa tanaan gee dhugaa yoo dhugaa taate dhokseefin hedduu isinitti illee dheeraachuu hin barbaadu garuu Oromoo haqa qabna biltsiginnaa dhamaatee waan qabattuu fi waan gadhiistu wallaalte tana maallaqaaf jettanii isaan jala hin deemina hay osoon bar biltsiginnaaf bitamuu barbaada ani qaataan bitame ture bar ana na agartu kana
oson bilsigin oson sabakh ya oromo qaba je oson gamo duba rande mine ani bilsiginan qadan sala zaademi afrin bilsigina asratin taafture warra ana nabi ko namana wajji jiraatu nabudan gaafachu dendeysan oson garaaf bitame garu du'eetin badamale sabakh oso shashamanne khaysa dhumu jirani oso awwala khaysa dhumu jirani oso wallagga khaysa dhumu jirani garaa khiyaaf je abadan du'eetin badamale bitam abadan du'eetin badamale bitam ana na agartu khun ana fakkuna na agartu khun abadan garaa khiyaaf bitam wallahi rabbi guddatin khagada sabakh ya saba oromo jijjire saba oromo tufadde gurba oromo tufadde intal oromo tufadde hayu oromo tufadde abadan bilsigina bitametin bilsigina sagale hinto yomuyu hangan ani lubun jiru muranna qabatun dirqam muranna qabatun dirqam saba hanqe ittin bonu qabda male saba hanqe din qanfachun qabda sifinima ilma mancafitu lama taysi zaatana farshon dugin zaatana zaatayse farsho tudidun qabdu haaqalu khaysani sinirra du'e afanin garu yoro fakkeesitan malaka itni beetani yoro afanin fakkeesitan gumnan gargari yoro asratti baati haasoytu malaka itni beetani haaqalu mun deesabar nuti qofarra hindune oromo hundarra du'etan duga oromo hundarra du'e oromo hundi gabbaadi falmachu jirti shashamannin gabbaadi falmachu jirti awwada gabbaadi falmachu jirti haramayn gabbaadi falmachu jirti ati ho ambo marre bantan goota ummanni sinin jechatu tan ayse jirtan isno mari basin bani mutaayi dandatu isin bite garaf ya asbahu qabda takka akka kullooti ani kullo jeeti moggobay naftanya wajin tadarajeti dula bani la lu koyin siniti man gabab seedin siniti man ummatonni asgubba yero murasa dufani asgubba afan banu jiran ani yonin jechala majeen hundi sani qaanfatani managalan ala dhiira marrete asirratti invite marre fugootu cufti jechala mayonin jeen jechi arramni khiyamas arramni khiy summi arraban ani nama arrabsu university ra baratti dufte melinan jettu arraban ani takkasi arrabsu lafi sutuka nama arrabsu mare sifini man arraban takani derbadu lafi sutuka jaalatus jibbitus garu arraba fi marren nama arrabsu fitin jechun dofummaadha yeroo saati dabree jira yeroo kana yeroo hayyoota keenya baafannu yeroo dhiige keenya khafalannu yeroo gantuu keenyaa fi beehaa keenya ittiin addaan barru amata sun keessa jirra amanni bara 2020 kun bara gantuu fi hattuu fi abbaa garaa fi abbaa dhugaa itti addaan barru sadarkaa sun irra geenyee jirra hedduu takkan galatonfadha bara kana bara umaati fi bara gadodoo ta'ullee bara abbaa garaati fi abbaa dhugaa bara itti addabarree ittiin tarkaanfannu waan ta'eef ittiin boona bara kana luku seefini ma waan takka bakka tan dhageeffadhu gurra yoo qabaatti ummanni duraanuu bilchiginnaaf piippiin jala deemtan isin eelii teessa yoo qubaan gadhaq ummata akkana eelii teessan qubaan gadhaq qaban waan ta'eef isin sadarkaa nama dhageeffachuun qabdan sadarkaa garaa fi farshoo qaruuraa takka bitamuu fi saba oromoo tira duulu qabdan dandeetii akkasii qabdan malee dandeetii leenca akka xiyyaa dura dhaabbattanii invite isin godhee anaa wajjin haasoytanii qabdan bilchiginnaan tokko yoo dhiirate na arka takka beejii isaatira na yaammatee takka beejii xiyyarra yaammatee yoo onnee qabaate na dura dhaabbatee naan haa mormu oromoo video kana share godha biraangaa nama bilchiginnaa ifin jiru fadhu digrii miti dippiloomaa miti waan fadhe maan qabaanne yoo onnee qabaate ana abdulakim dura dhaabbatee naan haa mormu beejii isaatirra barbaadu ni dhaqaafi barbaadu beejii xiyyarratti anaaf fide waan amansii isaatirratti waan oromoo waan seenaa oromootirratti abba fadhe dhufee naan haa mormu yeroo tanatti ani waan hin barbaadu gootota akka Jawaar Muhammad nama iyyee hidhaanaa baasu nama isaan cinaanaa dhaabbatu malee gantuu fi hattuu garaaf bitamtuuf isaanii fi garaa kiyya tokkochaaf jee abadan saba oromoo nama gurguru miti illee hin gurguru
isaaniifillee hin bitamu. Akkasi ilmaan Jawaar Mohaammed, ilmaan Waaqoo Guutuu, ilmaan Jaarraa Abbaa Gadaa, ilmaan Taaddasee Birruu, ilmaan Warqituu akkasumaanis gootonni kutaa Oromoo guutuu isin Oromummaa qofaaf qabsaa'aa malee garaa fi farshoo qaruuraa takkaatiif kaarimeetara 20 jettanii abadan hin qabsaa'inaa kaayyoo teessanis hin jijjiirinaa. Jechi Jawaar Mohaammed yeroo hunda sammuu kee isin hin dhaabu yeroo maallaqa isiniif kan nuu deeman gantoonni sagalee nuutaa isin hin jaanii sammuu teessan keessa wanni isinii dhufu qabu takkaan isiniif hima jechuun akka isin keessaan bane namni Oromoo gale takkaan milkaa'ee hin beeku akka Jawaar Mohaammed sammuu kee jechuun isin hin badin. Akkasii Oromootiyya hedduu isin jaaladha hedduun isin kabaja akkasii hedduu galatoomaa Kamaal Gantuu Jaafar Gantuu fi biltsiinaa hattuu biraan viidiyoo kana akka geessan abdiin qaba. Hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha. Yeroo dheeraa booda yeroo waan fi liivii tureef ifa manaa godha yeroo hunda kanatti dhufee as gubbaa qaban hedduu waan natti tolleef haasonni kiyya kabara 2016-17 isiniif gaajeetiin abdii qaba. Akkasitti isinitti haa toluu horaa bulaa dagaagaa yeroo biraa tortii biraa yeroo biraa ol arkuu jiraanna nagaan naa tura.